Itoophiyaa keessatti dhugumaan intarneeta firii fayyadamuu dandeenya namoonni baay'een gaaffii kana karaa teelegiraamii ta'ee karaa waatsaappii hedduun keessan na gaafatanii jirtu jechuudha. Egaan Itoophiyaa keessatti firii intarneetii haala ajaa'ibaa yookiis haala bareedaa ta'edhaan fayyadamuu ni dandeessu. Haala isaas tokko lama jedhee waan isin ibsuuf viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isin jedha. Nagaa isin dagannee akkam jirtu hordoftoonni maatii Ruubeetek chaanaalii kootti baga deebitanii nagaan dhuftanii chaanaalii Ruubeetek karaa yuutuubis ta'e karaa teelegiraamii tiiktookis ta'e yuutuubii warreen na hordoftan marti keessanuu galatoomaa jechaa warreen chaanaalii Ruubeetek karaa yuutuubiif haarawaa taatan chaanaalii Ruubeetek sabiskiraayib gochuun akkasumallee mallattoo biilii notifikeeshinii yookiis biilii kana olirra godhadhaa isiniin jedha akka odeeffannoon kiyyaa hunda dursee isin bira ga'uuf. Akkasumallee viidiyoo yeroo darbe yookiis viidiyoo kanaan dura barachaa turre namoonni hanga ammaa viidiyoo saniin argatan yookiis viidiyoo sana ilaalin jirtan kun bakka itti mareessin targiisaa viidiyoos kan jedhu kana al tokko kilik gochuudhaan ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Eegaan akkamittiidhaan firii intarneetii Itoophiyaa keessatti fayyadamna kan jedhuu fi aappii tokko nu barbaachisa. Aappii kana buufachuudhaan firii intarneetii Itoophiyaa keessatti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Itoophiyaa keessatti firii intarneetii fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Play Store keessa deemnee innaa sanaan booda addanatti BidNet VPN jennee search goona jechuudha. BidNet VPN jennee search goona jechuudha. Kun akkuma argitaniin kan jalqabarra nu dhufee jiru kanaadha. Al tokko ofirra kilik ni goona jechuudha. Yeroo kilik goonu BidNet VPN nu dhufeera jechuudha. BidNet VPN kun akkuma argitan BidNet VPN kun data tolaatiin fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Itoophiyaa keessatti yookiin firii intarneetiin fayyadamuu ni dandeenya. Kunoo loogoon isaallee kunoo kana fakkaata jechuudha. Kan isin mareessin argise yookiin loogoo yoon guddise immoo kunoo haalumatti argitan kanaadhaan loogoon isaa kana fakkaata jechuudha. Innaa sanaa booda bakka inni itti mareessinitti argisiisaa jiru kanarratti isiniif instaalee isiniif fida sababa isinii instaalee godhannee hin qabneef jechuudha. Instaalee waan godhee jiruu fi kallattiidhaan as keessaa bahuudhaan data tolaa fayyadamuudhaaf jechuudha. As keessaa bahuudhaan gara aappii sanii ni deema jechuudha. BidNet VPN kan jedhu kana kunoo BidNet VPN kan jedhu kanarra nan deema naqa tokko sarraan kilik ni godha jechuudha. Al tokkoof sarraan kilik godha. BidNet VPN kan jedhu kana obsaan ammanni kana lakkaa'ee nuuf fixutti ni eegna jechuudha. Mee lakkaa'ee fixutti ni eegna. Amma kallattumaan gara dashboardii isaatti nu dabarsee jira. Egaan fuulli isaa keessi kana fakkaata jechuudha. Fuulli BidNet VPN kana fakkaata. Aappii kana fayyadamtanii Itoophiyaa keessatti firii intarneetii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Utuu qarshii tokko akkasumas data tokko utuu bilbila keessan qabaatiin tola akkasittiidha Itoophiyaa keessatti firii intarneetii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Egaan keessaa kana fakkaata. Innaa seetingii isaa tokko waliin ilaalle bakka tuqaa sadii sana al tokko innaa tuqne bakka tuqaa sadii sana al tokko innaa tuqne kun akkuma argitan kana nuuf fidaa jechuudha. Wanni inni nuuf fidaa jiru kuni tokko isinitti ibsaa kunoo jalqabarra kan jiru abdeetiidha. Abdeetii godhaa isiniin jedha. Lamaffaarra teelegiraam jedha. Teelegiraam chaanaalii keenya jooyin godhaa jedha. Egziitiin kun immoo keessaa bahumaaf jechuudha. Cimma isaa cufne jechuudha. Egaan seetingiin kan inni qabu kana duwwaadha. Innaa sana booda Itoophiyaa keessatti firii intarneetii kana fayyadamuudhaaf jechuudha tola. Al tokkoof bakka itti isiniif mare kanarra ni tuqxu jechuudha. Bakka niitoorkii yookiis bakka itti isiniif mare kana jechuudha. Al tokko kilik ni gootu jechuudha. Bakkee kana jechuudha. Ergasii sanaan booda erga irra tuqxanii haala kanaadhaan isiniif dhufa jechuudha. Erga irra tuqxanii haala kanaadhaan isiniif dhufa. Sanaan booda asii wal dabarsuudhaan wanta itti isiniif maru kana irra ni tuqxu jechuudha. Kan itti isiniif maraa jiru kana A2 Sleewdens jedhee Ispidens jedhee 02 jedheera. Sanarra al tokkoof kilik ni gootu jechuudha. Erga sanarra al tokkoof kilik gootanii immoo taansuudhaan kunoo service kan jedhu ni jira jechuudha. Kunoo service kan jedhu kanarra al tokkoof kilik gootu jechuudha. Service kan jedhu kanarra al tokko kilik gootu. Innaa sanaa booda auto service filadhaa isiniin jedha. Kunoo akkuma argitan wannoona baay'een isiniif dhufaa jiru. Erga sanaan booda as keessaa kan fedha keessanii filattu jechuudha. Kan fedha keessanii filatte karras isin hojjetu filattanii sanaa booda fakkeenyaaf ani normal global kan jalqabaan kana mi'a filadhu. Normal global kan jedhu kana ergan filadhee booda sanaan booda Itoophiyaa keessa firii intarneetii fayyadamuudhaaf daataa keessan on gootu jechuudha al tokko daataa keessan on gochuudhaan
utuu birrii keessaan qabaatin jechuudha. On gootuu erga on gootanii booddee start bakka jedhu kana jechuudha. Start bakka jedhu kana al tokko click ni gootu. Start bakka jedhu jechuudha. Kun akkuma argitan barbaadaa jira. Start bakka jedhu tokko gootu. Kun akkuma argitan connected successful nuun jedhee jira jechuudha. Connected successful nuun jedhee jira. Erga inni connected nuun jedhee successful jedhee waan barbaanne fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akka tasaa beeksisni akkasii yeroo isinitti dhufu immoo irra xuquliistanii bakka maree isinitti argisiisu bakka X kana al tokko click gootu jechuudha. Yeroo beeksisni akkasii isinitti dhufu appii kanarratti. Kun akkuma argitan connected jedhee stop nu gaafata. Sanaa booda waan barbaanne baanee tola fayyadamuu dandeenya jechuudha. Egaan erga fayyadamnee xumurree daataa cufnee kana dhiisuu hin qabnu jechuudha. Daataa keenya akka cufneen kanas stop bakka jiru kana xumne stop gochuun dirqamaadha jechuudha. Stop gochuun dirqamaadha jechuudha. Kun akkuma argitan nuuf banee jira jechuudha. Feesbuukii kiyya nuuf banee jira. Feesbuukii keenya akka barbaanne haala barbaanneen fayyadamuu ni dandeenya. Yoo barbaannes viidiyoo irratti ilaaluu ni dandeenya. Akka fedha keenyaatti jechuudha nu fayyadamuu dandeenya. Akkasumallee Instagiraamii ni hojjeta. Instagiraamii seennee ilaallu. Kun akkuma argitan Instagiraam seenaan jira. Appiin kun baay'ee appii filatamaadha. Itoophiyaa keessatti immoo haala ajaa'iba ta'edha. Itoophiyaa keessatti firii intarneetii ittiin fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Itoophiyaa keessatti firii intarneetii haala bareedaan fayyadamuu dandeessu. Utuu qarshii tokko hin baasin, utuu daataa tokko hin baasin fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Kun akkuma argitan kun Instagiraamii keenya nuuf banee jira jechuudha. Instagiraamii keenya kun nuuf banee jira. Laayikii kennuu ni dandeessu. Waan barbaadan fayyadamuu ni dandeessu. Akkasumallee teelegiraamii seenuu dandeessu jechuudha. Teelegiraamii fayyadamuu ni dandeessu. Teelegiraamii illee haala bareedaa ta'een hojjeta. Akkasumallee tiiktookii fayyadamuu dandeessu. Garuu yeroo kana fayyadamtan akka fayyadamtanii xumurtanii daataa erga cuftanii akka dagattanii appii kana bantanii ta'in jechuudha. Daataa akka cuftanii xumurtaniidhaani cufuu qabdu jechuudha. Stop gochuu qabdu jechuudha. Bidniit VPN appii ammaa kana cufuu qabdu jechuudha. Dursaa kun akkuma argitan teelegiraamii illee kunuun banaa jira. Kunoo teelegiraamii illee nuuf banaa jira jechuudha. Appii Bidniit VPN jedhu kan itti fayyadamaa isin jedha. An akka kiyyatti Bidniit VPN kunutu jiru daataa qarshii baaseen fayyadaman akka kootti jechuudha. Sababa kanaaf Bidniit VPN kan jiru kana fayyadamaa isin jedha. Akkasumallee chaanaalii teelegiraamii kiyyaa subscribe godhaa yookiis join godhaa isin jedha. Bakka search baarii kanarratti Ruubee Tech jettanii search gootu jechuudha. Ruubee Tech jettanii search gootu and airdrop kan jiru kun kan koodhaa jechuudha. Kanaaf chaanaaliin kun subscribe ammaaf illee 6,000 qaba. Kanaaf chaanaalii kana join gochuudhaan barnoota teekinooloojii hojii onlaayinii garaagaraa illee karaa teelegiraamii irraa argadhaan isiniin jedha. Egaan hordoftoota kiyyaa barnoonni har'aan isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata ture. Egaan warroonni isinitti tolee chaanaalii Ruubee Tech yuutuubii subscribe gochuun akkumallee namoonni chaanaalii koof maatii taatanii jirtan immoo hiriyoota keessaniif share gochaa. Telegram chaanaalii kiyyas join gochuun faana bu'aan isiniin jedha. Egaan barnoonni koo har'aa kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan naaf